إنا لله وإنا إليه راجعون. هرمين شيخ علي جمّا قويا هرّا قرفول ربي قدانا نيرو. شيخ علي نكما سرنا حجي قجي سوراف قربيو كبجمتو مكة قهنين هرمي ساني تريبين حما جودان حجي كراتي كتني عمرا قفقوچون دي بياني إسي يالتفتشا تران. هاتو قرو قويان أجلاهن أولتو انتهيب هرمين ساني هرّا آخرماني جرو. sirni gaggeessaa harmee sheekha keenya sheekh alii jimmaa magaalaa jimmaatti gaggeeffamaati jiram. Rabbi rahmata haa godhuuf jennam. Sheekh alii jimmaa caalima jabaa biyyi teenya Itoophiyaan qabdu keessaa nama tokko yoo ta'u yeroonii fi jijjiiramni kun hin dhufiniin duratti Ameerikaa biyya Minisootaa taa'ee fatwaalee garagaraa kannaa kan turanii fi da'waan isaanii haalaan nama mi'aawuu fi namoota hedduu hordoftoota hedduu kan horatanidha. Dinqisiifattoonni sheekha keenya sheekh alii jimmaa caalama addunyaa kanarratti kan hedduu ta'anii fi namoonni baay'een sheekh alii jimmaa jaallachuu bira kutanii da'waan isaadha namoota hedduu kan qajeelchedha. qajeellottis kan fidee fi diinii islaamaa keessatti fatwaalee garagaraa kennuun hawaasaaf wantoota hedduu bayaansaa fi ture. Sheekh Aliin aalima biyyoon jimmaa yookiin lafti jimmaa biqilchitee fi aalima yeroo ammaan tanaa hojiiwwan islaamaa biyya keessa taa'ee hojjechaa jirudha. Sheekh Aliin sooshaal miidiyaadhaan da'waan isaa hawaasa hedduu bira kan dhaqqabee fi dargaggootaa fi akkasuma dubartoota kanneen biyya ambaatti jireenya isaanii jijjiiruudhaaf deemanillee da'waan isaanii dhaqqabaa kan turedha. Sheekh Alii jimmaatii rabbi isin haa sabbarsiisuu sabaataa fi sabri rabbi isinii haa kennu jennaaniin harmee keessaniif jannata rabbi haa kennuuf jennaan. Allahumma اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وقها فتنة القبر وعذاب النار.